أشهد أشهد الله إله الله إله الله إله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى وأن عيسى وأن عيسى عبده عبده عبد الله وأن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. بيفما أبوليوان كينيا ورجل دين تنجريا تنين تنو كري ويهدا تجرون قبو أبولي سكينيا برجرا Kaba, mube kaba, aku tahu kunam. مار كري قبا جسو ما يلتين نبولي سكو Wallahi ni. Tadu kata. ركو قبو خلاص كتا كري كتا دوتي سيران كبجال لفقاي Nakas kartang godan. Kartang godan tu. مرقى ساتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أبان بربادن شهادة كبتشو بربانان أستاذ قوي أما أرمي فارتي مو أستاذ النول قالني أنا يوم مولكي سري متجرن هني انتنا هذا شلا أجل يا تاني أستاذ أولوان لما ترسكينا رو في دبرسيكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنا بود رسكينا رو في دبرسيكن نما كمال ما دبشن نما كمال شهر رتي مالك كبتشي زوان شهر كنا Wan kopling share koda nama fida nama kuma shangau kamnan inshallah gammachun kana challenge ru wan bratu share ngotane share goda jala keenya warri ajjala jirtanu hundi keessaniyyuu sheer godhaati ustaaza tokko naa waama maaliif takbiiraadhaaf an barbaada ustaaza qoy nan dawaladhaa isa maal bazee dagga obboleewwan illaa tabi deema isin gammachiise hundi keessa yoo dhuguma gammaddan obboleessi keenya kun gara amantaa islaamaa dhufuudhaaf share godhaa mana jaraa kanallee fooloo godhaa namni kumni lama miqinyaan ta'ina fooloo godhaani kan kanarraa hafe immoo gammachuun isinitti dhaga'amuutu isinii mala leennu wallaahi waan guddaadha kuni inni abdiidhaa fi mucaan kuni walii riyaadha riyaa waggaa 4 jedhaarani wallaahi gara sanaa kee gara jimmaa dhaqee jechuudha amma immoo shaadaa qabadhee soomana alalaa islaaminaa qabadhee soomuu barbaadee jedhee jechuudha dirqii tokko malee ofiitiin qalbii ofiirraan enna asumaanuu jajjabeessuu qabdanii yoo nama tokko kan qabne ta'e tokko banatee yaani jajjabeessuu qabdan wallaa laazim sinii galee jira wanti kana caaluu hin jiruuniin kaani gara amantaa ofii kana dhiisee gara gad biraa deemaa jira garuu inni amantaa kana maraxatee dhufee jira jechuudha koppiling share godha nama fida sinii galee waan badheeraan ustaaza waan badheeraa anuma qabachiisaa teessee ilaalta ummata ajandaa barbaaddu sheer amma kana yoo goote obboleessi keenya jaalladheetani jedhe fedheetani jedhe obboleessa koo qophaayi hundi keessaniyyuu sheer godhaa shahaadaa eegaleen jiraan sii ta'u inteessaa siin taane rizqiinaa dhufe ana rabbii yaa rabbi na qajeelchi na ajjeesi ana nama jedhee du'aa kadhataa jiru ana nam maal yaa rabbi nu qajeelchi nu fudhachuun keenya keenyaan nu qajeelchi nu ajjeesi yoo barbaadde waan barbaadde nu godhe nu qajeelchi yaa rabbi Allah
لا حول ولا قوة إلا بالله ربي سنا قجل شو بريمك سبحان الله واتقول لك على كي سامة ميرو ميرا بري كرشن بابا شيخ رادين ناقشة بابا يولفتان قطاتي شهادة جرا كوبلينج شير ولا Koppilingi share godhaa koppoleewwan dafaa. Baabaan hin dhufne ammallee yoo dhufan niitoorkii isaati ol deebi'a. Niitoorkiidha. Niitoorkii cinqaa jiraani. Abdi yeroo dhufte koppiliin ishee godhaa waarningiitti kenne jalatti. Kanaafuu akkaawuntii kan biraa yoo qabaatan munii ragaafadhuuti akkaawuntii kan biraatiin dhufan kun oola. Miqanyaan kun olaala. Abdii buusii gasti tarii. Abdii buusii naan jennaan nan buuse. Kanaafuu abdii yoo jiraatte kottooti jabaadhe shaadaa si qabachiisa. Kottu. Silkii biraa qabuuree. Isumaan dhufan. Taqlaallaan keessanuu shayxaanni ajjala jirtan waan shayxaanni isin keessaa iyyaa jiru shahaadaa qabachuu isin barbaachisa. Warrumti na xiqqeessuu barbaaddu shahaadaa qabachuu isin barbaachisan siin jedhe. Jedhi na wajjin. Ashahadu Allah ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu ummata ajandaa malee qajeelumni itti dhufuu dide ummata quraana qara'aa jennaan qara'uu dide bakkee keessa deemaa jiru wayyee sidine gaana sagantaa shahadaa wayiin qabaa sagantaa shahadaan qabaa kottu hin deemin Nubaya, warning kinatti kenne kaya galchera. Koppilingi godhame obbo. obboleessa koo si baasuu danda'a waan ta'eef harka kee mirgaa ol qabadhu. أشهد أشهد الله إله الله إله الله إله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى وأن عيسى وأن عيسى عبده عبده عبد الله وأن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. بيفما أبولي كينيا warra jala deemtanii jala yaatanii intinaattanuu kirri wayii hidhatee jiru hin qabu obboleessa keenya bira jira. Qaba mubee qaba akutatu kunaam. Maal kirri qabaachisa maal ilatti inni obboleessa koo. Wallahi ani rakkoon qabu kalas kirri kee kutadhuuti seeraan kabajaan lafa kaa'e. Akkasitti qarxan godhatan. Mirga isaati. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبان بربادن شهادة
qabachu barbaannan ustaz qoy amma oromi faanitti mu ustaz onnol galaniyalan yo molaki sirri miti jedhan dhufanii intana yaada jechuudha ajjala yaatanii ustaz awwalwa lammata riskiidhaa dhufe dabarsee kennu Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kana booddee riskiidhaa dhufe dabarseen kennu nama shahaadaa sadatti qabadha jedhe dabarseen kennu nama tokkotti kanaan dura yuusan kennaa ture rabbiin haa badhiisu ustaz akkam jirtu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجا ما جرى سكالينك يا مبارك. إنك أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين في تجارنا ما. أستاذ أمسا إنك أما سكالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجا ما جرى وعليكم السلام. أستاذ أمسا سكالين كيسا نجي كارا دي فما وجين. Sagaleen keessan deddeebisaa jira malee dhagaamaan jiru bu'aa deebi'aa. Bu'aa deebi'aa ustaaza keenya dhiifamaa wajjin. Ustaaza dhiifamaa jettan. Ana simbuuse ustaaz neetworkii sirreeffadhaa ol deebi'aa. Ustaaza ni dubbadhaa. Jirtu akkam fayyaadha? Jirra alhamdulillah. Waa dogoggorree laata kirriituun kutatii shahadaa qabatee hin jarjarree. Yaa rakkoo miti inshallah irra deebi'a. Akkuma bareeda qabsiifte jalqaballee irraa deebi'u inshallah. Kunola. Irra deebisa. Wallaalaan namatti kolfaa. Beekaan immoo beekumsaan nama qora kanattidha. Utuu tokko tokkooti walitti muuneerra. Yoo inni dogoggore ustaazni abbaa gooti. Waa nabiyyii wayii kana booddee naa ergamu jiru. Sagaleen kiyyan dhagaa manatti fakkaatee warri dirqama walitti qabeessa sisiisuu qaba jechuudha. Ustaz Ali sagaleen dhagayama. Salaamu alaikum. Inni dhagayama ustaaza. Ustaaz Ali dhiifamaa wajjin afaan Oromootiin jechiisa. Khayriin barbaadaaraan dhuufan ka'ee ta'een beeku malee wallaahi khayriin barbaadaaraan. Sagaleen kiyya jira yaa jamaa. Ay ustaaz wallaahi rakkoodhaan ani turkii keessan. أيوة ما شاء الله تبارك الله الراجل يجرى مبارك هنا كري الرجرات في شهادة وان بلشتو كنجرو إيجا شهادة كبته فرا كوتا جتشولا وان تبلشتو كنجرو دوغورا تشكي جرو جزاكم الله خيرا ربي نموتو شهادة إن ركبته كان كدواما كسفا ربي ساهاتاسسو كالزلالمي ربي ساهاتاسسو كإبدراتي أستاذ علي أستاذ أورسا أفعال الروتين جتشون برباتسو nama gartee guyyaa har'aa kana shahaadaa qabate akka gaafa garaa haadhatii gadi bu'uutti deebi'e uumaa isaa ka duraatti rabbi isa deebise inna diina inda Allahi islaama ka rabbi jedheenitti ka rabbiin jaalatetti mana ufii ka rabbi jaalatetti isa deebise kanaaf marti keessanuuyyuu rabbiin karaa qajeelummaatti baga deebisee aaminina barreessitan rabbii kennatuuyyuu والجنة حق والنار حق والنجاني فويتنما شهادة كبتشي سمان جنن نس دوغا عذاب نس جرات دوغا إيغا نمني غرتي وان كان إرادي بي إمو غم ربي كينا هيت غلاني ربي كينا فغلو كمالي غلاني ربي كينا فمالو مالي الحمد لله رب العالمين ربي أبولي سكينا غرمنا كينا تأسنو مفيد ربي أبولي سكينا كرا نبي محمد تأسنو فيد عليه الصلاة والسلام غم تشوفي mirqaanan isa simatu guyyaa har'aa kana obboleessa kiyya baga rabbiin inni dhagayaa jiraami obboleessi kiyya kun baga rabbiin dhagaa jira ustaaz obsa hoppiliin godhaa waarniingii kennaa jira millaa awwalaati irratti si deebise siin jedha rabbiin ammallee dawaama si haa taasisu kasifaa rabbi si haa taasisu akka gartee nabiyyoonni ambiyoonni rusultoonni sahaabonni diin irratti gadhaabatan sanitti faanatee diin irratti rabbi gadi haa dhaabu faanatee rabbi irratti gasi haa dhaabu buleessa kiyya nama of duuban deebine istiqaamaa rabbi si haa kennu halkan idanaa tana Umar bin Khattab gaafa gartee nabi Muhammadin ajjeesuuf manaa bahe inni gaafa san gartee Qureesha islaamummaa keessa hin jiru osoo karaa deemu namtichi wahii isatti dhufee yaa Umar eessa deemta jennaan ilma Abdallaa tokko ajjeesuu deema jedheen ilma Abdallaa ajjeesuu maal deemtami obboleettiin teetuu dhooysan amanteetiin mana keessaa sheeka irraa barataa jirti sheeka galfattee jedheen karaa nabi Muhammad deemu dhiiseti gara garteetiin obboleettii isaa Faatimaa binta Khaxaabitti deebi'e yeroo inni deemee bakka san gahu ishiin
sheeticha quraana irraa barataa jirti sheetichi jalaa dhoositee ofii balbala jalaa bantee jennaan maal barataa jirtaa jedheen dhaabatee sautii namaa caqasee jechuudha. Yaa umarii kiyya homaan baradhuu jetteen isiin dhooshinaan Faaxumaa harkaan kabale. Harkaan kabalee jennaan jismiin isii dhiigee waan biraa tahee booda garteetiin Umar osoo waan feetellee nu goote nu diinii keenya irraa hin deebinu jennaan inni illee sababa isiitiin ibidda irraa taqamee gara jannataatti rabbi isa deebise. Sillee obboleessa kee ka gara amantaatti si fide kana ka isa wajjin garteetiin dhufte kana wajjin rabbiin gasi haa dhaabu. Amma gaafii ansi gaafadhu hiitu jiru. Obboleessa kiyya sagalee kiyya kanan dhageettamii ujoolleetu giddiin islaamummaatti si fidimu ofii keetii jaalattee gara islaamummaa dhufte. Ofii kiyyaa barbaaditi. Ofii keetii barbaadde namni tokko sin dirqina namni tokko sin cinqina jechuu. Namni 2000 fi wayii kun warra sirri jiru kuni namoota gartee guyyaa har'aa shaahida tahanii ragaa tahan duniyatti illee ragaa akhiratti illee ragaa sii bahan. Ihii jaalatee islaamummaa kana tola rabbii kennatiin gama isaatitti deebi'e osoo namni tokko sin cinqin alhamdulillah. لله رب العالمين فارون كربي كينت مي الحمد لله رب العالمين جد الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جزاك ربي سيها ديبو وان اتجالتي منا كان دفت كان ربي غرتي سيها جالتو ربي غرتي الفن سيها كنو دين اللي ربي سيها برسيسو وبوليسك يكسبر جرو موتو غويا هرا كان راقبه اركان صلاه سيها برسيسو تاكا لما فا اركان اسلام ما سيها برسيسو لما صدفا اركان ايمانا جهان سيها شرطي أركان إسلاما كيسة تكفان ركني صلاة في إسلام ما أول درا إسلام أركان إسلاما واشني شنن كيسة أركان الإسلام 5 يوجن أولا شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأما مبارك نفسي سكنتي شهادات أبطودا ربي مالي ربي براهين جرو جتة إيغانا نبي محمد إرغما إسات جتة رغا أمسو عيسى اللي dhuga oomsu eegana immootu rukniin lammaffaa salaata tahuu baruu rukniin sadaffaa zakaata tahuu rukniin afraffaa soomana tahuu rukniin shanaffaa immootu hajjii yoo rabbiin kasi dandeessisu taate dhaabatudha. Ruknii shanan kana arkaan islaamaa shanan kana yoo baratte tartiibni salaata illee si harkaan badu tartiibni diin illee si harkaan badu namni si bira jiru kusuni guyyaa har'aati irraa qabee waa'ee islaamummaa sharxii shanan kana si barsiisuu qaba durse obboleessi kiyya ka isa bira jirtu fuulannatti as mul'atu amaanaan nusirra kennu atuuyyuu amaanaa baattee fidde sharxii islaamummaa kana ammarraa qabee isa barsiisa jettee waadaa nuu galta. Waadaa nan galaaf inshaallah wajjinumaan hin jira. بارك الله فيكم أما اللي رب دنيا في آخر اللي وجه رب سنها كاسو نما قوياك يا ملي وجه ملك أخو رب سنها تاسسو فردوسي ربي أهل الجنة وجه رب سنها وامو ورّي قرتيتنين قياما أمة محمد تاي غند كمت وامما غند فردوسي وامما غند قرتي جيني أتكيس إسلام ما قبت اللي جي أبركات جي أشعبانتي جاء شعبانا كان كيس بركة قد ربي سيها كأنه قرآن قرتك وما كيس ربي ها سبتشيسو وسوءتي اتهياد ربي سيها قلجو حسابا ملي ميزانا ملي دلقا ربيتين كنا ربيتين ربي سيها كأنه كن فيكوني ربيتين قرآن اللي سيها لا واني أما سيها برسيسو جنة نقبل ليسكين كان إركين اللي كن فيكوني سيها لافتو تسيب دهندي سياسها لافتو سيهي هر أقرأ إسلام ما تدفع كنا وجين دنيان فانا كي جل حيات دنيان غارين فانا كي جل حيات مي أم ور أسر جيرتن كوني مبارك دغها جرنت فكات obboleessa sakeen kana maalin isa gammachiifna guyyaa har'aa warri jettu mee sagalee naa keettamu lakkoofsa tokko barreeffata wanni isaan nu gammachiifnu tokkoffaa diinin isa gammachiifna lammaffaa du'aayin isa gammachiifna sadaffaa duniyaan isa gammachiisa namni kuwa itaa garana dhufu duuba isaatiin haasidii heddutu jira rakkoo heddutu irra gaya akka rakkoo san irra hin geenye كان مسكينة أبان هي مبارك برجرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي أستاذ دي فما وجيني نعم. إن شاء الله شهادة سنفان رومتي كمان كثير أستاذ علي كلام جديد أفان رموتي إيكا بيتي
Qabsaa akkas namoonni as jiran dhaamsaa dhaamanii fi akkasuma gabaabsaa yaada keessan akkas. waa hedduu nyaatan malee waa hedduu hin dubbatan jette yeroo hadiisa inshaallah akkasii jirta abdii Jira alhamdulillah. yaa si jechisiisuuf osoo hin taane wanni mubaarakiin akka ajaa'ibaa si qabsiise likkumatti si qabsiise hin dogoggorre. Lammii jedhama maqaa isaas immoo asumarraan dhiifama wajjin lammii jedhama ammuma maqaa tokko immoo itti naa moggaasatii fi ammaaf lammii jedhama asumarratti immoo moggaasa maqaa keessanii waan tokko asumarratti nalaga. Maqaan isaa Saajidi. Saajid. Wanni mubaarak si qabsiise haqaan gabbaramaan inni dhugaan waaqeffamu inni dhugaan sagadamuuf inni dhugaan gartee gabbaramu Allaha tokkicha malee hin jiru jechuudha. Nabiyyi Muhammadis salawaatu rabbi salaam alee gabricha rabbiitii fi ergamaa isaati. Hiikaasaa afaan Oromooti jechuudha. Afaan Arabiffaatiin mubaarak siiyee jira. Itti aansuudhaan Nabi Allah Isa alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiitii fi gabricha rabbii akka ta'e ragaa nan baha dhugaa nan baha ragaa nan baha jechuun dhugaa nan baha jechuudha ni beektaa afaan Oromooti. Itti aansuudhaan maqaati jaalattu haati ofii keetii moggaafachuuf barbaadu ni jira. Islaamummaa keessa. Maqaan islaamummaa keessaa kan barbaaddu yoo jiraate isaanitti maal barbaadda maqaa musliimummaa keessaa? Fee mana nama gargaarsa Shahaadaan yeroo jalqabaati anaaf tokkoffaa. Sagaleen kee maaliif buuftan jala keenya deebii bakri. Shahaadaan anaaf yeroo jalqabaati. Eesh namni biraa namni haasa'uu barbaadda maastar. Sagaleen kun jiru sagaleen kun nagaamachuudhaan. Dhaamsa buleessa keessa. Ustaas dubbataan. Eeshi. Ana kan jedhe yeroo jalqabaati kan shahaadaa qabachiisaa jira. Kun akka ilma kootiiti. Obboleessa qofaa miti. Kanaaf obboleessa koo muslimaa kan hadha gara shahaadaatti gara islaamummaa gara diinal islaamitti dhufe obboleettiin komuniidhaanis agalatoomu kan natti fidde inni immoo shahaadaa si qabsiisuu jennaan eeyyee jedhe kanaafuu waan inni uffata xahaara bitatee ittiin xahaarratee salaata ittiin eegalu birrii 50,000 amman galchaaf akkaawuntii isaarra raamadaana immoo ammas kan biraa raamadaana qabaatti siifan galcha kanatti raamadaana ittiin somtu ana si somsifata yoo rabbi jedhe fide akkaawuntii beellamni hin jiru. Wanti kanatti natti himate kun. Fide akkaawuntii gabbaleessa koo waan qabnu keeriitti fixan. 1,133 jedha. Oi. 1,133 Duwwaa afur. duwwaa afur 60. 60 931. 931 lammii geetaachoo jedha. Kuno qaxaroon hin jiru ammuma waan rabbi nuu kennerra. Ish. Turkii maal ta'e? Qoy. Kuma tokko lammii geetaachoo. Bismillah. Maal ta'e akkaawuntiin? Ammas namni biraa qophaa'a. Elaa kunidhaa kuni 30,000 si qaqqabeera. 30 si qaqqabee akkaawuntii bakka lamatti malee na dide akkaawuntii lamarraan si galcha. 30 si qaqqabeera. Lammii. Ilaali lammii. Silkii banataara ilaallatu. Mube.